Hordoftoota chaanaalii keenyaa akkam jirtu jecha viidiyoo har'aa keessatti waan gurguddaa lama isiniif qabadhee dhiyaadheera. Inni tokkoffaan akkamitti taabisuu aappii irratti daqiiqaa 5 gidduutti naannoo coinii miliyoona 2 kan dhiyaatu akkamitti akka walitti qabattanii fi inni lammaffaan immoo viidiyoo koosa duraa irratti gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e akkaawuntii taabisuu aappii fi Solana walleetii akkamitti akka walitti hidhattan isin agarsiisa. Wanti isin beekuu qabdan namoonni taabisuu aappii keessanii fi walleetii kana walitti koonneektiin goone gaafa taabisuu aappiin gara maallaqaatti jijjiiramu withdraw godhachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu wanti isin dirqamaan sirreeffachuu qabdanidha jechuudha. Jalqaba irratti coinii hedduu walitti qabachuuf wanti isin gochuu qabdan bilbila keessan irratti VPN ni bantu. VPN kan feetan fayyadamuu ni dandeessu. Yoo isin dide immoo Telegiraamii keessa isiniif waan kaa'uuf achirraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Erga VPN kana bilbila keessan irratti connect gootanii Telegram aappii keessan bifa argaa jirtan kanaan recently irraa ni haqxu. Sana booda gara setting bilbila keessanii deemuun apps kan jedhu ni tuqxu. Erga listii aappootaa isiniif fide Telegram kan jedhu ni filattu. Sana booda yeroo gara kanaatti isin dabarsu storage kan jedhu ni tuqxu. Ammallee fuula kana yeroo isiniif fidu gara gadiirra iddoo clear cache jedhu kana ni tuqxu. Sana booda aappii Telegiraamii keessanii seenuun bifuma kana dura beektanii bootii taabisuu aappii keessan ni bantu. Erga taabisuu aappii keessan bantanii iddoo taaskii jedhu kana ni tuqxu. Akkuma isin argaa jirtan taaskiin dura as hin jirre haaraan asitti dabalameera jechuudha. Dura taaskii kana lamaan qofaatu jira. Amma garuu taaskiin kun arfaan kan coinii 333 isiniif argamsiisu dabalamaniiru jechuudha. Kanaafuu taaskii kana immoo bifuma kana dura beektanii ni hojjettu jechuudha. Ani amma tokko hojjedhee isin agarsiisu. Bifuma kanaan arfan isaaniiyyuu ni hojjettu jechuudha. Inni lammaffaan immoo gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e akkamitti Solana walleetii connect goona kan jedhudha. Solana walleetii keessan warri connect isiniif ta'uu dide mala kana hordofaa. Jalqaba akkuma taaskiitiin wajjaju aappii Phantom jedhamu Play Store irraa bifa argaa jirtan kanaan ni buufu. Sana booda taaskii taabisuu aappii keenyaatti deebuun iddoo go jedhu kana tuquun yeroo inni fuula kana isiniif fidu tuqaa 3 gara gubbaarra jiru kana tuquun Open in Chrome kan jedhu ni tuqna. Sana booda iddoo linkiin jiru kana tuquun linkicha bifa argaa jirtan kanaan koppii ni godhanna. Sana booda as keessaa ba'uun gara aappii buusne sanii ni seenna. Yeroo aappicha bifa kanaan isiniif banu iddoo xiyyaan isin agarsiisaa jiru kana ni tuqxu. Sana booda iddoo URL searchii kanatti linkii koppii gootan sana paste gochuun ni barbaachiftu. Yeroo inni fuula kana isiniif fidu iddoo kana tuquun akkasumas confirm gochuun walleetii fi taabisuu aappii keessan walitti connect ni gootu jechuudha. Sana booda gara taabisuu aappii keessanii deebuun check ni gootu. Coinii inni isiniif laatus ni fudhattu jechuudha. Waan daawwattaniif galatooma. Odeeffannoo taabisuu aappii kana wajjin wal qabatu duukaa buunee hordofnee waan isinitti himnu Telegram chaanaalii keenyaa fi YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana illee like godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Galatooma.